إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلي ربي سبحانه وتعالى قالني هاجو ربي نجيا ولتي نديبس ربي سبحانه وتعالى سجنتان أدجتون تاتو جاء نجي أنغرتي ولنو ديبسي ربي سبحانه وتعالى تيني جيمالين تاني ربي سبحانه وتعالى المنا ما خنا أكفد قدو أكا إسامالو قدو خوان إني فد ملي غرتي واني تكنتاني وما تشاءون إلا أن يشاء الله يا ربي سبحانه وتعالى تربي فد ملي تإسم فيتن انتاتو يا ربي سبحانه وتعالى أبدا يا رب نعم تأتي جت مليتا نتجرك نتجنة انتاتو إذا ربي سبحانه وتعالى دوبا قرتي نجيا ولت نديبسي قالني خربي قداتي جنة دوبا إن شاء الله دوبا قرتي قرا سجنتا تينيا سجنتا إيمو بنودا أمني الدون إيمون شوفا جينو ركي إن شاء الله إيمو يسنيف بنا نمو غرتي رتي دولي غافتشوني دنده إن شاء الله بإذن الله. إذن دبي يا إخواني السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نواري. إيه نعم. أي جت. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. وعليكم السلام ورحمة الله. أي جاد. أقوم أبي شيخ نوار. نجي الحمد لله. قافي تك. أبا. نيدا قامتي بي. اتفقوا في نيدا قامتي. قافي تكن الحمد لله ربنا على فبناني أجي لكن تري لنا. إيجا أشمت إيجا متى مرنة دعاء تكدر تربفا تدربنة متى مرنة. إيرام أوفر أيكن وياتا أنا أكن مزيد رفلة تكو غرامنة كانه بيشان نرابا يريبا كيسا أنغرو إمبينة أكواس واسا وي مال كابا أكم أجي كي يرتي واميدا فيدا جتشو غافة بربادة كده سنالله رقم كيسان دايركتي تنتي دولة تري جتون رفتي مسجدة رفتي بشان سر رباو بانتا
hajjii kiyya irratti maal fidaa hidhanna hiikkanne mataa muranne hiikkanne iraama ofirra. Ayyee dalagaa hajjii fixxee jirta. Hojii hajjii guyyaa tokkoffaa finne malee guyyaa lama asee jira dhagaan torba gana boruu darbatama lama. Ayyee. Akkami hajjii kiyya irratti waa miidhaanii fidaa jechuudha. Jechuun ati bishaan raftee bishaan sirraa bahuun hajjii teetira rakkoon fidu. Kana barbaade kana. Ayyee. Assalamu alaikum. Hello. Oh, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee. Sheekh Awwal Rabbina gaani sin baate. Baane mashallah baane lakki alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbina amma booda Rabbiin nutti hin deebisine. Amtu Rabbi sinirraa qabu khayrii isin argattamu inshallah. Amin amin inshallah. Gaafii qabaatala. Ayyee gaafadhu. Hello. Idagaya. Gaafiin kiyawaa ni kaati. Maayet. Ani abbaan qabu. Eessanii. Abbaan qabu ayyee. Hello. Ni dagaya ayyee. Ani abbaan qabu jette ayyee. Abbaan hin qabu kani kiyya naa hidhee sun gaafii akaakayyuu kiyya warri gara haadha kiyyaa qofa kaayidha. Abbaan kee ni du'e? Ani immoo kan jiru biyya ormaati isaan tun haidhee ni kan kun ammoo tiyyoo baaxila ni kan kun saayyaa miti. Waanis hin jiru obboleessi keetis hin jiru abbaan kee ni du'e? Furmaan isaa hin sirreeffadha. Abbaan kee ni du'e jechuudha. Abbas hin qabu obboleessi garuu obboleessi mana kaanii jira obboleessa mana kaanii hin du'e abbaan kiyyaan du'e. Aya obboleessi hojii dhalate hin jiru. Obboleessi na hojii dhalate hin jiru. Aya obboleessi haadha taanii yoo abbaa kee tokko haadha addaa. Haadha taanii isaan kun bakka amata 12 dura nu gatanii haadha kiyyatu dabanii uffata irraa murqatanii bakka nummoo kana ukti na dhageeffadhu sigatu garaa nu kutaniif isaan ifeenu jennee isaanirraa fagaadha. Abbaa haadha adda malee abbaan keessan tokkoomi? Abbaan keenya tokko nu fedhanii nullee isaanii fedhuu dis isaan ofirraa nu ari'e lafa keenyarraa nu ari'e. Na dhagaya aya na dhagaya amma eeysumni keetiif akaakoon kee nikaa isi godhuun ta'uu nikaan san sirrii miti haareetti gartee obboleessi kee kagama abbaa keetii nikaa si godhuu qaba akkas inshallah. Akkas si galeemi? Isaan kanatti araaramuu qabna. Laazima dirqama araaramuu qabdaniiu akkana wal gatuun hin ta'u rahima akkana wal muruun hin ta'u ati yoo ni neerumeette obboleettiin ta'ee yoo ni neerumeette isaa dirqama ni isin godha obboleessa keessan haadha taanii. Tayyib inshallah isa obboleeyyan akkas inshallah islaamatu jira kaanifa akkanatti hidhatte ka isaanii tolee gadeeffamuu qaba ka. Laazima irra deebi'uu qaba cufti. Kiyya rakkoon qabu aniif inni waan gargar jiru irra deebi'e akka isaanii maatilee godhatanii bakka irra deeffadhaa yoo jedhuun ammoo na tuuffatan. Ati dabarsitee irra deeffadhaa jettee dabarsitee ati keeti irra deeffadhu keega garagara jiraattan kee deeffadhu obboleeyyan keetillee itti himi خلاص أكس أختي جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. نجا. ألو. سيرجع. شيخ قافي كواسجلي كرو بدينا كوامي. أكسوت توف.
yookaan gidee biraa gaafadhu waan sagalee qabu ta'e hin dandeenye gurra Akkatiin taatu sagalee gadi naa qaba. qaqqabuu hin danda'u gurra rakkoodha gurraaf rakkoo ta guyyaa ta daarektiitu nu jingite Maal jettan? gurra qabachuu hin danda'u hin jee akkasuma ta'u Bernaan qabani sagalee? wallaahi rakkoo akkas hin beekne dubbadhu qooqa jijjiiri Akkanatti gaafadhaare? gaafadhu qooqa jijjiiri feetu funyaan qabadhu dubbadhu gaafadhu Okay, sheeka namni tokko dubartiin takka nama waliin jiraattee jechuudha akka carraa ta'e. Namni isii waliin jiraatte sun irraa ilmoon garatti haftee ammoo dogongora nama biraatti eeguu heerumtee ilmoon sun ilmoo zinaatii jettanii turtan. Yoo gartee ni kaan hin jiraatin Dhagamu. ni dhaga'ama yoo ni kaan hin jiraatin ilmoo zinaati. Nama biraatti fakkeenyaaf abbicha irraa garatti hafe san osoo hin ta'in nama biraas ittiin. Meerra deebi. Kan dhalateen ni kaa nama biraatiin jechuu ilmoon kun. Ni kaan nama biraatiin dhalateeti meerra deebi meerra deebi. Irra deebi mee. Isa nama biraati dhalate. Isa nama biraati fakkeenyaaf nama biraati irraa garatti ani baatii 3 torbee 2. Jaarsa biraa sirrumatti heerumteeti. Gurguraan immoo nama biraatti gaa'ela raawwadheen jiraanuma jechuun nama biraatti leensu. Okay. Kaduraa. Kanaaf ilmoon kun ka abbicha ni irraa qabuu saniiti immoo. Kaduraa sirri fuudheen ni irraa qabaa ilmoo baatii 3 garatti isitti haftee ka jaarsa lamadaa heerumte akkas jechuu keeti. 3. Ji'a baatii. Akkasee. Jaarsi duraa hiikee jira. Amma ilmoo ta'een nuti jedhamti ka abbicha ni irraa qabuu saniiti immoo maal jettan? Jaarsi duraa hiikeeti ka lamadaa heerumte ilmoo baatii 3 odoo garaa qabdu ka jaarsa duraa. Laala. Osoo ilmoo garaa qabu hiriyaa qaba ture hiriyicha keessatti hin heerumne dogongoraan immoo namni na dogongorsiise nama biraatti heerume jechuudha. Oduma ni ka duraa sirraa qabu. Kan duraan irraan qabu lakki hiriyaadha malee irraan qabu gaa'ela irraa wanni. Ka duraa odoo gaa'ela raawwatin ilmoon itti hafte. Akkanumatti wajjin jiraanne malee laakiin inni kaan irraa hin qabu jechuudha. Ka lamada gartee si fuudheen nikaadhaan si fuudhee jechuudha odoo ilmoo baatii 3 ka duraarraa ka badiisi dalage san odoo irraa qabdu. Kan lammataa kun immoo ilmoo tana ni beeka garuu garaa gabaachuu keessatti beekaan jaallateetuma na fuudhee nikaa isaatiin dhalattee jechuudha ilmoon kun. Ilmoon tasaati miti. Kanuma gurbaa duraa badii si dalageessa. Gaafin kiyya ni galee. Naa galee kanuma gurbaa gartee duraanii ka gartee. Kanaaf amma. Na dhageeffadhu. Gurbaan duraan gartee badii si dalagee ilmoo san garassi hambise ilmoo ji'a 3 wajjii gurbaa kabiraa kana ni haadhaan heerumte ka duraa immoo badii si dalage ksa kasimi. Tanaafuu ilmoon kanuma gurbaa duraatiin leebiti san ilmoon makuma keetii yaamamaa diqaalaadhaa jechuudha. Ka gurbaa lamadaatiin taatu inni ooyiruu nama biraa bishaan obaase akkuma gartee rasuula islaamii jee. طيب ilmoon laakiin ka dhiirmaa yaamamtii dubaraan yaamamtume akkamira dubana ifanaa ta'uu dideeti baramana. Shari'a makuma keetii yaamta. Shari'a. Yaana ka makamati yaamamti. Makuma keetii yaamta beekama. طيب okay gaafii lammataa ammoo jechuudha fakkeenyaaf dubartiin takka osoo nikaa hin buusin abbaa manaatii wal dhabanii biraa deemanii innis immoo nikaa san osoo hin buusin jechuudha maarii isii sanii dubartii biraa fuudhe dubartiin inni fuudhe sunis immoo nikaa naa biraa qabdi. Duraan dursee inni wallolanii jaartii yoo joololee maarii jaartii duraa odoon kannin yoo jaartii lamadaa tana jaartii namaa ammaas ta nikaa namaa qabdu yoo fuudhe nikaan hin hidhamu akkas ta'u yoo beeke yoommoo inni hin beeyne inni ittiin gaafatamu nikaan nama biraan qabu jaarsa gartee heerumne yoo jetteen nikaan nam tokko irraan qabu yoo jetteen inni eega dhagee booda ni beeka. Addida jedheeti malee. Ni beeka.
haram alai yo odo beeku garte jaartii namaa ta'u odo beeku yo nikaa godhate nikaan hidhamu wahiya zina dasan dhorka لا نبيك بينان حرام لا يجوز جارتي نما غرتي فودون انتو طيب المون الدوز عندي تيور قمتت اكمرت الموزنات تساتمت لا اله الا الله ربنا وعلى تسندافو ايش قالتهم قالتهم ايه السلام عليكم Hello. Sida gaya, tifuf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Ustaz Zaken. Wa alaikum salam wa rahmatullahi nagaya. Ya jalata ma kama jama Ustaz Zaken na baga rabbi ni simbase ya habibi ya baga rabbi simbase. Jazakallah bane laki alhamdulillah. Narratargamtani baguma nu debitani ya habibi ya wallahi baguma rabbum mani simbase. بي لكي الحمد لله جزاك الله خير جزاء يا حبيبي يا والله نتي دكانوفته كيسي كاينه چكمنو واجا كم دمنه نتي دكانوفته يا حبيبي والله وبالله ابشر حبيبي جلسكي كوكني خندغيمو سغله تي والله بقى ربي سنباسي انا غافي لين كابو غمچما كيسا ني بلبلي namni tokko yoo sala garaan gadi garagalee rafuu hin danda'ama akkam garagalee garaan garaan lafa gadi garagalee rafuu hin danda'ama yookaan hirriba keessaa haa ta'u yookaan wayita taa'uu haa ta'u gadi garagalee ciisuun akkam danda'ama wallahi ol garagaluu tana arkee ol garagalanii ciisanii garagaluu tana duraan numa beekana irraan fadhe wallahi masalatana irraan fadhe jira irraan dubbadhu inshallah yeroo biraa laalee si deebisa gadi garagalanii yoo ciisan sheexana nama fincaana sheexana nama fincaana wanni jaamaan jiru mee ati masalatana ni laala inshallah akkasedani wallahi hin beenne ya ustaza kiyya abshir ammo uffata yoo sareen nama tuyte madiqammoo akkam godhan sareen uffata gartee yoo kana uffatte torba dhiqaan hin jiru ifumarraa achi ari'an inshallah ima miicani uffata ammoo akkam yoo uffata isin nama tuyte faya yoo bishaan isii way itti kennaniif yoo namatti fayyadu uffata torba dhiqaan hin dhufne ga ayye inshallah assalamu alaikum السلام عليكم hello السلام عليكم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مشان ورنقا نقا فيا الحمد لله نقا امين nagal gafin ka ba sagale wal fudi me dubbaduga intara tokko ni wal jaallanne amma amata sadii amata afur geenye ayye ga wal jaallanne maatii koos maatii isheetti ergee akaanaaf godhanuu jennaan maatii isheet immoo ni kaanaaf gochuu didanii nuti maallaqaa fi dalagdee akka nu jijjiirama nu fooyyessitu si erganne malee heerumaaf ergannee jedhanii akkasitti warra keenyallee akkasitti kaanii ariitiidhaan kan manatti deebisan jechuudha. Fiiganii duraa baanii lolanii.
ni ari'anii akka waliin seenne seeraan qabanii seeraan guyyaanii deemaa jiraniin akka keessummaan nageessan akka waliin seenne godhanii jarri sun dadhabanii dhiisanii galan. Ayyee. Akkasitti amma amata sadi booda amma sindaganaa intalli amma ofii deebitee abbaa kiyyaa obboleessa kiyyaa akkaan irraa qaba akkaan sinirraa qabde narraa qabdanii halaala na godhaa jettee gaafattee amma sirra deebite. Ayyee. Lakkinu halaala si godhuun keenya waan nuti barbaanne nu guuttee maallaqa nu yorgite waan nuti haajaamnu kana nu guutte halaala si goonaa. Yoo waan haajaamnu kana nu guunne akka fedha keetii ta'uun dirqama keetii fedha keetii akka fedhe ta'uu ni dandeessaa jedhan mee dubbii kana godhashee. Wallaalummaa ajaa'ibaati. Aslan shari'aa islaamaa irraa yoo dubbanne shari'aa islaamaatti dubartii takka abbaan waan takka malee yoo gurbaan nama nagayaa ta'e sababaa mindaa nyaachuutiif sababaa mindaa isii nyaachuutiif sababaa maallaqa isii irra barbaadaan nikaa godhuu diduu yoo abbaan diduu taate obboleessaan godhi janiin dhageessaami. Obboleessi yoo dide adeeraan godhi janiin ilaa isaan cufti yoo didan adeerran sadaffaa kanaan godhaa janiin yoo isaan didan qaadii geessan akkas. Obbolaasi waan obbolaasi ta'u hundi gaafattee fituu qabdi jechuudha dirqama nikaa gochuudha. Laazim. Nikaa godhanu. Cufa gaafachuu qabdi. Akkas. Ayyee sheek. Ayyee. Ayyee galatoomaa naaf. Galatoome. Wallaahi dubbiin hedduu hamtuudha. Assalaamu alaikum. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وقرب في سيد وقع نمك النتاتني. ايه باني لك الحمد لله. جزاك الله خيرا. باي ان شاء الله. دعاء سمي قدات الرشيك أنا Iddoo sagantaa keessan hordofallee fi gaafii waan silaa isin gaafannu maraa dhageeffanneetu waan argitanii waan naaf illee jiru. Ayyee. Rabbi jazaa isin yaa kafalu ani kan isin gaafachuu barbaadu obboleettii biyya takkatu jira biyyarraa dhuftee kana jechi. Maa jette? Obboleettii biyya takkatu jira biyyarraa dhuftee biyya arabaa kana jirti. Obboleettii ta'e dhuftee biyya arabaa jirti ayyee. Duraan achi heerumtee dhuftee amma asitti illee dhuftee jennaaniin jaarsi gatee biraa badde jaarsa argitoonni kaan irraan buufne amma asitti bira heerumaa jetta hin heerumini jireenya isaa soitee kan kennu sirraa buuttu sochimmoo inni hin jiru inni baddee jira akkamitti kennu irraa bu'a. Jaarsa biyyaatu jalaa bade jaarsa biyyaa jalaa bade moo kami biyyatti heerumtee jirti? Ka biyyaa ka duraanii jalaa bade jaarsi biyyaa jalaa bade akkam bade jalaa badeen qoftiin hin taatu beekta. Ka biyyatti jalaa bade. Karaa inni deeme barbaadanii eegas booda murtii godhan malee akkanatti jalaa bade yaaniituma gartee murtii godhuun ni ulfaatti. Ni barbaadanii gartee manguddoon barbaadu qaban biyyatti. Karaa inni deeme barbaadu. Laa inda gome bara badeetuma cuma buutee isaa dhaban hedduu eegan amma hoggaa lamaa sadii eegaa jirti. Isuman eeguu akkanatti nafu jetti. Eegas yaasiisiin inni jalaa badee ani ofii biyya arabaa kana fidee amma asitti kumalee jette. Amma asitti heeruu malee jette? Waan gootu gaa biyyatti meeqa ergiiti xiqqoo barbaadaa jiini yoo kadhabamu taate gaa murtii godhan malee amma kanatti ni ulfaata obboleessa. Dhalaan mala baafti dhalaan dubartiin.
أكس إن شاء الله. جزاك الله خير يا رب جزاك سنة أول. غلطهم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كينيا بقى ربنا قاني سيمباسي الحمد لله بقى قمنا بقى قمنا سنين باني لك الحمد لله باني جزاك الله. الحمد لله رب العالمين. شيخ قافي تنكبا تكماتو سينرغن قافي نو بيديا راسنهم قافة دجيتي شيخ أمدرا هارمانات ولتي أري نخارة دابده ولتي أريتي نخارة دابده نخا إيخته هاي أسي وقسمسان أكاسيتي ilmu ragaba شيخ تكو غافني شيختي إني خموجي أكاسيتي ولد جاني إني خموجي دي أتي إيخته مثلا ديفدو رجعت جي ديفدو سنجي مو إني خمو سنجي ما يدا دباس تبي شيء خاتن لا رجعت جي ديفدنا عن كاسيتي والجيرة دينه أكاس جي خا رجعت جي ولا ما صديقي جت رجعت تديفته موتوربان لا بيجي مسان بيجي لما دا يجود رجعت جي ديفدو عن جي أجي إني خمو جي شيخ رنجينا شيخ الروامران كاسين أكاسيتي ديفدو عن جي أيه amma ya gasi amma to kotatenye amma si no khala se awasuma wasi akan mo da amma du shaytan yidu na du fetu ma amma sakas jeni amma sakas mo eten si eten aya akasi tinga amma ta shaytan ga fadda jeni khala se dubinga asgese jeni sille na kasiti شيخ قاعد نملي أنا سجنات دي وارام دلقو جته أكاسيد دفتة جمعات أكاسيد تيجي خارق يسندفه موان سقافة دو تدراي اختيدي رجعت ويتدي فتة إجاز بودا عمتا ترتني أمان تنترى لما دا مسيح يتن هنگا سمامي ونجرو ونبران جرتو هنگا سمامي نجرتو أما لما تلما دا تنيجي اختيقو يامك dunia muma aya wango to isille yo dageise hada geisu ni dageisifta amma ti lama yihtejirta rajatu jidi fadu takaji ربي وانجي الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريهم بإحسان جي الطلاق مرتان هي كانوا قلمين تنقرتي نجا وجراتشو أما نجا نقرتي وليغو أما بودا يوهي اختياتي إسي نايخي يتيو دبين جباتيو نيتمنى نايخي سيتي فينيخين دفتي سيقالي يو إسي نارتي آراك بوفتوغد أما بودا يو اختجار سبراه رمتمالي على سنتاتو سيقالو جرا خلاص أما أنت أكجت خطيتشو لما خطي ما أتلا أمبت النخال لما سرها خطي ديبوزيتا لما نخال سدي قبت سدين الرال لما خطيفتي توقو سيافي توقوشا خانا النقيا والإنجرادو انتو توقين طيب تاتي غلطو ما جزاك الله شيخا أكنا يتي برمبين أيه برمبو غلطو ما أولي ربسنا دير في شيخا السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كم نجيستني؟ نجي الحمد لله فيا. الحمد لله شيء قبل تبيني سنباسي. إيه آمين آمين باني لك الحمد لله. الحمد لله وجوان سنباسي رب لما مهمت وكناس مستندي إن شاء الله. آمين 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 آمين. شيخ غافي تكن قبا. أيه. غافين تيالي واي منسي تيارا كاسيتني تكوشي بكا
warri ammaan bira taa'u kuni biyya biraati waan ta'aniif ati sabaa jedhanii baasanii ogguun baasanii hiikaa isaa akka malee jaaladha isaa illee na jaalatanii ni ima qabanii salaata garuu quraan illee televizyiinii bira jira televizyiinii akkuma arganii bananii onnin tuna dhukkubdi garuu yeroo isaan akkasitti waan argan quraana bira bananii jedhan kana qalbiin teelee yeroo baay'ina dhukkubdi amma baa jedhanii ari'anii gaafa kana anamma suurii asraa salaatuufis seenee taa'ee boo'ee yaa rabbii kiyyaa itti kaatee maaliif harkaa fudhattee jedhee bakka hiiqaalnis babbareeduma kana birri qallaaliin gurguranii asaaranii makiinaallee akkasuma gurguranii keessaa baaranii achi yoo jedhu ittaqullah naan jedhee akkuma taa'ee asraan salaatiin taa'ee osuma boo'ama taa'ee osuma salaanne rabbiin sodaadhu ka imaana duniyaa dhabaniif duniyaa rabbitti mul'iseerraa fudhatee boottu imaana dhabaniif maaliif hin booyni ittaqullah naan jennaa baay'ee rifadhe sheeka wanti sun amriidha amrii laallachuun haraama jedhaan bakka sana nafsiyaati sanarraa meenaa himtanii barbaadeeti adda bichaa miti guyyaa hedduun adda deebiira wanti kun. Meerra deebii gabaabsi gaafinte akka malee onni meerra deebii guutuu akkamee gabaabsi irra deebii. Yeroo hedduun adda deebiira an taa'eet maan bakka isaan hiikaa fi raaratanii kaan mana yaasanii gurguranii bakka boo'aatuma isaan illee hiikaa fe'atanii jennaa anamma usseenee hin jaaladhallee akka malee isaan dina jaalatanii usseenee asraa salaatu usseenee ka'ee yaa rabbii kiyyaa itti mul'istee kaatee maaf harkaa fudhatte yaa rabbii jedhee amma gattaa'ee utuma salaanne boo'ee. Warra ati bira jirtu kana akkanumatti. Warra ati bira jirtu kana duniyaa dhaban jechuu jirta. Miskiina waniiti iqaa gurguru jiranii sanii ati yaa rabbii jettee du'aayii gooteef akkasii. Waa isaan biyyaa ari'aarani baa jedhaniitiin as biyya kana keessaa baa hiikaa keessaan guuradhaatii gala jedhanii amma isaan hiikaa akka qabamu kaan birri maqallaaliin gurgurataa makiinaallee birri maqallaaliin gurgurataa boo'aa bakka baaran isaan amma biyya kana dhumarratti. Sanii ati booche sanii maal siin jee dubanne? Udumaan amma taa'ee asraa salaatuuf seenee taa'ee osuma amma boo'aa jiru akkanumatti bakka ittaqullah ati rabbi ka isaan yeroo imaana dhabaniif maaf hin boone ka rabbiin duniyaatti mul'isee harkaa fudhateef boottu. Naan jedhe wallaahi hirri fadhe sheeka ilmaan illee bakkuma sanii na dhaabate uma jedhu wallaaleetu. Eenyu siin jee? Meegaa fi kana sheekarraa gaafadha jedhe. Eenyu siin jee? Akkanumatti zaahirumaan naan jedhe sheeka akkanumaaf. Qalbuma teetitti kasi dhufte. Qalbuma teetitti. Waan nafseerraa kana laallachuun jedhe yeroo fadheeru. Qalbuma teetitti akkasi dhuftee miti. Yookaan namumaa gartee yookaan jee nama tokko akka waan jeetti qalbii keessa dhufte. Akkanumatti akkuma waan namni jedhee qalbii keessa na dhufe bakka yeroo baay'ee akkanumatti. Waan bareete. Waan bareete. Illee namni na bilbilee waan namaa na dubbatee siin jedhe bakka jeeqaba akkanuma naan jedha hinduu hin qaaqu waan namaallee hin sodaadha. Dhugaa wanni jiru uktitiyyaa namni gartee gizee imaana dhabee salaata dhiisee nama akka malee jiru fasaada keessa jiru nama saniif boo'an. Nama gartee imaana qabu harabbiin gartee biyyaa baha iqaa isaanii gurguratanii makiinaas bilaashii gurguratanii maallaqa xiqqaa gurguratanii warra bahu saniif hin boo'inii nama gartee imaana hin qabne akka malee jiru fasaada keessa jiru sanii boo'ii santu si dhufe akkasuma kusimiti. Akkasumaan ati imaana ka duniyaa dhabaniif duniyaa rabbitti kennee harkaa fudhatee kanaaf boottu imaana dhabaniif maaliif hin boonnee naan jedhe zaahiruma akkanumatti. Sirri ati waan gootu maashaallah imaana bareedaarra jirtaa jabaadhu ibaadaa godhii ibaada jabaadhu salaata kee dhiisini zikrii kee dhiisini nama gartee salaanne kana goggorsi maashaallah rabbi sirraa jaalatu jabaadhu inshaallah kutiti jabaadhu imaana irratti. السلام عليكم. Hello. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي لايف يجي شوفي دبر أختي لايف يشوفي. يلا. ندقي لايف يشوفي دبر. شوفيرا. أيه دبر. شيء حاجة في كذا. أيه. Gaafinki ya abbanki ya haatiki ya yeroo ulfuudhani ni kaan qabani akkanumaani oomaallee waan keessa walitti qalamaniidhani. Ayyooda erga nooranii nu guddanne ka heerumus heerumee ka suudheen boodanii kaa hidhatan. Ayyee. Anillee ammoo hin beekuyyuu ni rabbi maal akka jettu isaan irraa illee waan hin baranne illee waan hin beeknee fi abbaa manaa kiyya heerumee ergatidha wajjin ture booda ni kaa hidhadhe. Ayyee abbaa mana kiyya. Ammoo ni kaasan gizee anirra deebeeti. Ayyee. Ni kaasa amma irra deebee yoo ani hidhadha jedhee yaade eenyu naa hidhuu qaba. Yoo inni fakkeenyaaf abbaan kiyya du'aan jiru namni biraa si haa hidhuu siin hidhu naan jedhe. Odu'aan jiru isaan ammoo waa'ee diinii rabbi waan baay'eellee keessan beekne anillee ittiin waa isaan irraan fudhanneef mee akkam godhuu danda'a gaafin kiyya tokkoffaan kana. Duraan dursee waan jette naa obsi akkasumatti. Akka waan haadha abbaan kee badii olitti dalaganii maayyiirratti eega isin dhadhalan booda ni kaa hidhatan taakka. Akkasimi. Atilleen gurbaa kana akkanumatti gartee badii olitti dalaydanii maayyiirratti ni kaa hidhatte. Akkasii. Amma duuba ni dhageessee wanni kun gartee hin taane dhageessee ni kaa hareewwanfachuu feete. San gubbaan abbaan kee kun gartee kasidhale kun gartee badii olitti dalaganii waan si dhaleef ati gartee an akkamittiin ni kaa godhadhaadha ammaan tana gabaabduutti gaafiin ta'e. Akkasimi. Bareeda inshaallah ikhwaani gaafiin akkanaa wayita dhuftu namayyuu barnoota irraa fudhata waan gartee gamaa gamana wanni jaan takka hin jirtu. Liannahu wallaalummaan hedduu hamtuudha namni kun wallaalummaan dhugaadha hedduu akkanatti gartee badii walitti dalagee kanuma walirraa horuu jechuudha. Ati imma namni ni kaasi godhu qaadii malee nam tokko ni kaasi godhuu hin danda'u. Sigalee? Qaadiin ni kaasi godhaa qaaditti ni kaa hareewwanfadhu inshaallah. Maaliif badii walitti dalaydanii jaarsa keetiinis. Amma ni kaa. Biyya Arabaa jedhamu fakkeenyaaf biyyuma jiru kana keessatti nama qaadii argate hidhachuu hin danda'a? Ni dandeessee qaadii dubbiftee qaadiin ni kaasii godha. Ni kaasii haroomsa. Ayi gaafii lammaffaa gaafachuu danda'a? Gaafadhu. Ama waan akka fakkeenya birrii fa'a waan akka warqii kanneen fa'a maqaa Allahu maashaallah itti tana irra jiraatan walumaa godhatan. Isii kana nu halkan illee yeroo rafnu hin baafannu dallee gizee amma amma seenu fakkeenyaaf hin baafannu maqaan Allah jedhamu irra jira maashaallah jedhu irra jira maqaa rabbiiti godhachuu hin danda'ama. Maqaa rabbii irra godhanii sagaraan seenuun ta'u tanaafuu guyyuu firaa lafa kaayuu namni dhaqqabu hin jiru tanaafuu daaba gartee maqaa rabbii maashaallah irra katabanii morma godhachuun hin ta'u. Hin ta'u. Gaafa qaadii jechuun nama sheekaa wayii nama sheekaa ta'u nama diinii rabbii beeku haa ta'u yooma rakkoo hin qabu. Nama sheekaa ka imaamatti beekame yooma fakkeenyaan riyaad jiraattee sheekenya sheek jaabir faa eessa jirtaati riyaadii moo eessa jirta? Riyaad jirta? Masrii jiraan. Masrii jirta? Masrii yoo jiraatte Masrii qaadiin arabaa ni jira mire? Qaadiin ni jiranii qaadiin dhugee isaa jiini akkasi qaadiin ni garte. Qaadiin ni jiran yookaan wanni markaza gartee Oromoodhaa Masri jiru achi dhaqii isaan si qajeelchan sheekan achi jiru gartee furmaata siif fidan akkas godhe markaza ni jira markaza Oromoo jira Masri si galu jira. Ayyee ishii yoo ji'a lama gaheetii mire ka hidhadhe hin gaafadhaan jira ji'a lama gaheeti moo ji'a lama ol taa'ee ka hidhadhuu danda'u isaan idda. Ji'a tokko ji'a lama uumaa. خواجه توكو خواجه لما خلاص
Ay rabbi jazaasini akan fadhu galatoo maal faadha. Baddu akkas illee akkasinitti hin deebine rabbiin isin yaa laaffisu jabaadha. Inshallah galatoo inshallah. Assalamu alaikum. Fayyada. Obboleeyyan keenya wallaalummaan hedduu hamtuudha. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhiyaadhu tafaddal. Akkamitti? Nagayaa fayyaa. والله الحمد لله بقى ربي سنبا في استاذ كينيا باني الحمد لله ربي قال لنا اجاو استاذ كينيا قافي تكان كبا ايه قافي انت يلين ان بيا ربا كان كيسن دلغا بكان دلغو كانتي بكان ده لقيت سيدا كما أستاذ سيدا جو جرابة التفوفيات بكان ده لقوا كانت وانا كنينا كما أرمني نياتو كنا كان حبوب جانين كنا كم وثمان اللي كده نمر من تيم نكو جرابة كنينا نما أمريكان سجيها تراك ايوه كني نما أمريكان سو دراجة جيها أوف كنينا ثاني أستاذ نمتيجين أم برا دلقو كوني خصوصا ني دلقات نسين درا برا كارب لفكيسة كاربي برا كته لفكيسة كاربي دي كنينا ثان لفكيسة كاربي برا كته أو على جتشو ناتي مو يسدوبان دفنة بكتنا دلقات إنه أفيت أغرقنينا أغرتن أغرتا كنينا كنا بيته نيغورغورة أبو جده غورغورة أستاذ كنينا كنا حرامي جتشو كورا دعينيه إمّا عمله حق نماتي خنجان اللي دعينيه جده غاغانو تيما وانتي كنا فوهو حرام إني أنا حق نما هنتاهو غرو حرام ما يتعامل لا حق نما هنتاهو جتشاتا كورا دعينيه يو كنا حق نما دا تاهو حق نما دا يو كنا حق نما دا تاهو تاته حق نما دا سان وين أو في قصة فنيه وقال sanin bo immo maallaka argannu kanarraani maallaka sadaqachu ya miskina tingargaru wanti kun ni dandahamaye jechuudha ustaada gaafi kanaafan dhufe ati mo anjetu takka kinin kun garte immo wanti kun harami hakanama ati mi jokuni hangam takka dhuga na dhageeffadhu ayye duraan dursee kinin kun kinina garte dragaati wayta fudhatte simir qaansu takka harami talamada abbaan kinin garte dachitti awwalee deeme lama kasimi isinilleen baaftanii digarte gurguratan baaftanii gurguratan tokkofa takka wanni kun waan namaati lamada wannummaan gurgurtanii maallaqa isaa fudhatan kun haraami mas khara lachuutu jalaan baatan laa yajuuz maallaqa namaa garte yoo gande maallaqa san fuutanii abbichaa deebisu ايوه akkasitti haqi saalle haqi immoo wantichi haram ta'ullee nurra jira jechuun beekamaame isa deebisa ayyoo saaba jazakallah khairan السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام أيه هيتني في الحمد لله سنة دقيقة ما سجلين كيه دقيقة ما توفي قاسين كبا يوم تكادر أجا مايت مشتي كدلقة من عربين والله شبكان كي دبا مشتين ده كمان عربة أجيته
الو الو دلقا ديمتي انت جامد اي دلقا ديمت السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قافي وين كما شيء قافدو هي الو سيدك يا تفوفي قافدو nama wayitii waan takka wal akkatti qabne gana harka maa kanarra maqaa rabbii 99 jira naan ijoollee takka wal akkatti qabne hammam takka wanni kun maqaa rabbii 99 jira ijoollee harka wal qabneete maqaa rabbii 99 oli kajiru rabbii subhanahu wa ta'ala in dubbatini jira sigale 99 oli jira o istasarta wa nafsika jira maqaa gartee rabbii subhanahu wa ta'ala in dubbatini jira 99 qofaratti gartee murtaa'u maqaa rabbii sani oli hayye sani oli 99 oli ay bekama hayye akkas halo sidagaya sigalemi 99 oli jettanii eega kaatanii sagalee keessan hin dhageenye sheera maqaan rabbii 99 oli 99 qofarratti miti kadhaabbatu sigalu jiraami wanni wanni gana harkaarra jira jedhamu sun daliilli isaa akkami wanni kam halo maal jette maal daliilli maal jette meera deebi wanni gana harkaarratti maqaa rabbii kanatti jira wanni jedhu kun gana harkaa gana harka ilma namaa kanarra harka namaa kanarra maqaa 99 ka rabbii jira kajaan san gaafachuu jirtaasa eeyyo saniin gaafadhe sheekha hin jiru san baaxila wannummaan akkas jaatu hin jiru baaxila harka namaa gubbaa maqaan 99 hin jiru maqaa 99 harki namaa kana gubbaa jiraan hin jiru kitaabni walaa quraana walaa hadiisatti walaa waan takkatti nagare khuraafaata wanni akkasii hin jiru kijiba barakallahu fiikum kanaan baruu barbaade galatuma sheekha jazakallah khair jaza ayya walin faamini amma faamini umrina dheeradha galatoma ayya assalamu alaykum ayya السلام عليكم الو وانا جايباتي نمني قرتي غنا ارك ربي را قرتي سغلتمي سغلي جرا جاني وانا كنا وديسون ودا باطل لا اصل له وانا كنا قرتي برباجس مالتي بو تليفون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي مالك أو نجامي يا لا بجرب بسبات هنا بيلك الحمد لله ما شاء الله
Shana war gaafin qaba gaafin ya an duraan faddu yani badii waa haddu qaysan tore soomana kanas tartiibaan illee soomanu waa haddu tokkotti natti dhaga'ama guyyaa salaatullee hadduu tokko natti dhaga'ama wallahi yoon maal godheratin biyyanaaraa قافي بريدو ربي سبحانه وتعالى غفور الرحيم وانجي قرآن كيست الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل جيني يا إرقما خيا الذين أسرفوا على أنفسهم قبروتا خيا ورقرتي دلي دانغا تركان فتي قرام مرتنا إن الله يغفر الذنوب جميعا ربي سبحانه وتعالى دلي شوفنا ما بديس أتسومنا سنبور رئيسين أرر يقلي قم ربي خيتي أرر يقلي دلي ديس ورما سيا وجدالي يسم برافقادو سيقولوا جرامتي تلفون اللي تندولين ولين اللي هريرون قدتين ما جت نين دقا شيخا نين دقا تنافو ربي دلي تسيف ديس وزوان فيتقوتي يا ربنا ديس يتف ولسا ديبتي ستبونيان ربي سبحانه وتعالى سيف ديسا يجو قل يا عبادي الذين أسرفوا قل جين يا عبادي الذين أسرفوا يا قبروتك يا ورد دانقا تركان فتمالين دلي دان خربي ملينا تكاجر جيه قبره وربي نديساف نما قرتي دوبرتي تكتبدي دليته تقرتي وام فيته هم تو دليده يو اسين قم ربي ديبته يا ربي غيتين ديبو ناف إيسيو يتني ديساف ربين ولكن مو توبة نسي توبة لغاته قبتي دين سي وليش أقصو ديسو بك فسادا سنتقو ديسو نما بديو جدلي سن الرافقاتشو جند بدي دلي الرافقاتشو أما سيكلامي قرآن إيسي خيري تكسو بك مهادراتكو خن سيف ديس ربي سبحانه وتعالى كستا يا هاجي إن شاء الله ودوس أردفو ترى والله ربي أبرسي هذا رئيسو ودو تكو غافتي هدام جسنة الأغاني ودو درسي تهردفون ترى الحمد لله رب العالمين أكا ربي إنك أجلسو دعينا قدادا إن شاء الله يا سيفي ودو تكو جياني ذكري قدول لنا تلقاهما جيان صلاة لنا تلقاهما ودو بجيت أنا كسيف لا قطر الحمد لله رب العالمين شيخ كلها تنيا ربي هاري سوا ودو يفني وما ربي سيف ديسا ربي نعدم إن شاء الله إن شاء الله نوفي سيف اللي قرتي نوفي سيفيس ما ربي جت قرتي نوفي سيل ربي هاكا جيلشو والمارو نشوف ربي نو هاكا جيلشو إن شاء الله كما ربي ديبي أكو ما قرتي رقيفة جرتوتي إن شاء الله أكنت شينو يتي بويونو توبا راي وانجي رسول الله السلامي الندم توبا جي شينون توبا فيفو أمني توكو قرتي شينوي يو قرتي بدين دلقي سنجي يو بوي توبا فيفو الندم توبا حديث شينون توبا جو سيقال جرامي والله هدو تكو شيني سلام غافا نكسي بدي دلقوسان سلام إسلام توبا ديخو فارتي جيتي والله هدو تكنتي دقامي والله لا أبشر إمبوين أبشر وما ربي قرتي غفور الرحيمي سيف ديسا أتمان قرتي قما يسا ديبي بدي اتن ديبي ناجي إن شاء الله يا شيخ قلتو ما وصل إن شاء الله ربي وريسي عليه آمين 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 إن شاء الله أبشر يا أنا أي